Ofittisuun mirga uummataati. Ibsa ajaja olaanaa Abaaboo Aboo. Lolli sanyii duguuggaa paartii Bilxiginnaan yookaan PP'n Oromoo irratti geggeeffamaa jiru waboodhaan fashaluurra darbee waboon dachee Oromiyaa dhuunfachuu eegaluun abdii guddaa Oromootti horee jira. Lolli waboon geggeessaa jirus lola haqaa yookaan just war kan nagaa waaraa dhalchuuf geggeeffamaa jiruuti. Lolli gama biraan geggeeffamaa jiru ammoo itti ba'aa dogoggoraa siyaasaa EPRDF baroottan darban keessatti raawwate irraa kan maddeedha. Herregni aangoo siyaasaa humnaan dhuunfatanii humnaan tikfachuun danda'ama jedhu uummataaf biyya keenya gatii ulfaataa baasisaa jira. Qaamoti nuti mootummaadha ofiin jedhan gatii ulfaataa uummanni baasaa jiru hubachuu hanqachuun faallaa fedhii uummataa dhaabatanii uummanni lola kana keessatti PP deeggaree hirmaachuun irbaata rasaasaa ta'uu dhidhiiba jiru. Ummati keenya Oromoo Walloo sababa gurguddoo sadiif lola kaaba Itoophiyaa keessatti hirmaachuuf dirqama. Jalqaba lolli kun kan hoogganamaa jiru miseensota EPRDF duraaniin ta'uun isaa ummata keenya Walloof dantaa guddoo qabaachuu dhiisuu malu. Itti aanee ummati keenya Oromoo Walloo daangaa Amaaraaf Tigraay gidduu waan jiruuf lolli dachee isaa irratti akka geggeeffamtu dirqaa jira. Kan sadaffaa ammoo ummati keenya mootummaa isa ittisu dhabuu isaatiin balaa hamaadhaaf saaxilamaadha. Oromoo Walloo PP'f humna addaa Amaaraa deeggaranii lola kana keessatti hirmaachuu jechuun seenaa sanyii duguuggaa yeroo dhiyootti Shawaroobit keessatti raawwatame dagachuu jechuudha. Loltuu PP'f faannoo obboloota abbaa fi haadha keenya qalaa jiran deeggaruu jechuudha. Loltuu har'allee qe'ee Oromoo Gujii, Wallaggaa, Walloo, Matakkal, Gindabaratiif kan kana fakkaatan mancaasaa jiruu fi ilmaan Oromoo dirree fi hidhaa keessaa baasanii akka bineensaatti ajjeesaa jiran gargaaruu jechuudha. Lola qe'ee Oromootti itti dhufe kana Oromoon ofirraa ittisuuf mirga guutuu qaba. Balaa kana ofirraa xiqqeessuuf gurmuu ofii jabeeffachuu fi qawwee argame mara ofitti fudhatee qaama leenjii lolaa qabuuf ijaaramee jiru hidhachiisuun dirqiidha. Lolli Oromoon lolaa jiru lola mirga sabaa fi mirga abbaa biyyummaa ofii kabachiisuuti. Qawwee argate mara wal hidhachiisee ofittisuun mirgaaf dirqama uumamaan qabuudha. Wal dammaqsee wal ijaaree hidhatee socho'uunis dirqama uumamaa isaa ittisuuti. Waan ta'eef ummati keenya tokko PP'f humna addaa Amaaraa deeggaree lola kana akka hin seenne akeekkachiisna. Lama yakka waraanaa ummata keenya Oromoo Walloo irratti dalagamaa jiru maraaf gaafatamaan mootummaa fi qaamota mootummaa Impaayera Itoophiyaa keessa jiran ta'uu ummati keenya uummattoota cunqurfamoof hawaasa idil addunyaa hubachiisna. Sadi loltooti PP keessa jirtu lolli kun lola akeekaaf kaayyoo uummataa kan hin qabne waan ta'eef aangoo nam tokko yookaan murna eenyummaa keessan dhabamsiisuuf dhama'u dura dhaabadha. Lolli hin barbaachisu jedhaa ittiin mormaa. Afur yakkamtooti waraanaa marti seenaaf seeraan waan gaafatamaniif murna afaan boollaarra dhaabatee dhaadatu kana waliin awwaalamuu keessan dura lubbuu keessan qaalii akka baraartan akeekkachiisna. Shan loltooti hidhannoo harkaa qabdan akeekaaf kaayyoo uummataa bakkaan ga'uuf hidhannoo keessan waliin akka wabootti gabaastan irra deebiin waamicha isiniif dhiyeessina. Ja'a hawaasa idil addunyaas qabsoo ilmaan Oromoof sabootii cunqurfamoo bilisummaa mirga hiree ofii murteeffannaa fi kabajaaf ulfina dhala namaaf geggeessaa jiran hubachuun akka qabsoo Abaaboo Aboonii fi humnoota cunqurfamoo waliin dhaabattan dhaammanna. Torba tooftaan abbaan irree uummattoota walitti buusee yeroo garbummaa fi gidiraa sabootaa dheeressu waan ta'eef cunqurfamtoon Impaayera Itoophiyaa keessa jirtan marti shira Abiyyi itti jiru irratti dammaqxanii irree tokkoon sirna cunqursaa PP diiguun sirna haqaaf dimokiraasii dhugaa diriirsuun nagaa waaraa dhalchinu waamicha dhiyeessina. Saddeet furmaati rakkoo siyaasaa Impaayeratti gaaffii uummata guddaa keessummeessuun mirga hiree murteeffannaa uummataa dhugoomsuudha malee aangoo siyaasaa harka nam tokko yookaan murna tokko galchuudhaan ta'u akka hin dandeenye mirkaneessina. Sagal meeshaan lolaa keessaa uummata baasuu danda'u haqa nam tokkee fi sabaa kabajuun waltajjii gaaffileen siyaasaa irratti keessummeeffamaniif sirna dimokiraasii dhugaa diriirsuun nagaa waaraa dhalchuun kabajaa
walqixxummaa dhala namaa mara mirkaneessuun murteessaa ta'u ajajaan olaanaa ABO WBO'n hubachiisna. 10. Haala sirni bulchiinsaa uummataaf hin tolfamne keessatti uummanni balaa irraa of baraaruuf ijaaramee sosso'uun mirgaaf dirqama uumamaati. Injifannoon uummata Oromoof ajajaa olaanaa ABO WBO onkololeessa 27 2000